Qophii ka buna dhugaa sittaasa. Miskin yaa miskiina tabbanu siifis guyyaan hin darbaadhiisati. Harka tokkoon ishee taasaan harka tokkoon gibii taragaa shin buna dhugaan na taasifti. Bunni akkatti mi'aawu. Nagaaniif haraarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtootaaf maatii damee YouTube lafaaf haala keessa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee mimmiidhagu tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Gara viidiyoo itti aanutti darbuudhaan duratti damee YouTube'dhaaf haaraa taatanii viidiyoo kana ilaalaa kan jirtan subscribe taasisuudhaan gara maatii kootti dabalamaa. Haaraa gara YouTube kootti kan dabalamtanis ta'e dursas maatii kan turtan viidiyoo haaraan karaa YouTube kootti yeroo isin qaqqabu ilaaluudhaan like, share, comment taasisuudhaan guddina chaanaalii kootii keessaa qooda qabaadha. Waan abboomamtaniif ulfaadhaan jedha. Egaa yeroo ta'ee obboloonni baay'een karaa YouTube wal beeknu gibbiin ati keessa hojjettu baay'ee miidhagaa. Biyyuma keenya natti fakkaata. Guutummaa isaa viidiyoo nuuf waraabi guyyaa tokko naan jettanii turtanii. Guutummaa isaas yoo ta'uudha baate muraasa isaa isiniif waraabeen jira. Kunoo daawwadhaan jedha. Akkuma beekamu biyya Beerut naannoo xiqqoo magaalaa keessa hiiqee naannoo baadiyyaatti kan inni hojjedhu. Magaalaa yeroo tokko deemaa malee jechuudha. So gibbiin ani hojjedhu akkuma argitan gibbiin ani maatiin ani bira hojjedhu baay'ee miidhagaa jechuudha. Keessumaa yeroo bonaafaa baay'ee qilleensa miidhagaa qaba jechuudha. Biqiloonni garaagaraa firaafireenii firuut kan fireen isaanii nyaataman dhaabamanii jiru. Kunoo isa kana faayoo argitanii. Kook jedhu isaan asitti biyya keenyatti maal akka jedhamu yoon beekudha baadheeyyuu yeroo bonaa biqiloonni akkasitti fireen isaanii kinoo yeroodhuma kana nyaatama jechuudha. So kana achitti immoo kan ilaalaa turtan biqiltuu haappiliin hin jira, shankoorri hin jira, dinnicharree dhaabee tanan ture. Akkuma argitan dinnicha lama dhaabbadhee tanan ture. Naa guddateera isiniin jedha. So akka sanadha. Argitanii itti bareedu. Kun biqiltuudhuma amma isiniin jedheedha. Kanan isiniin jedha. Viidiyoo koo like share gochuun hin dagatinaan jedha. Akkasuma immoo sigaa maxabashaa eenyudha ijoollee baay'een sigaa maxabashaa kana baay'ee jaallatu jechuudha. Wantoota hedduudhaaf itti gargaaramu. Akkuma sigaa maxabashaa jedhame yeroo foon xabbafamu qofa itti fayyadamu. Garuu wantoota baay'eedhaaf fayyada. Namoonni baay'een zayitii faana daffistanii rifeensa keessanitti akka godhatan rifeensaaf baay'ee miidhagaa akka ta'e hin beektu jechuudha. Sigaa maxabashaa amma kana qabdu rifeensa keetiif gaariidha namoonni jettanii anis na fayyadamee yeroo tokko akkasii kun iddoo kanas hin jira. Kananis hin jedha waaqayyo sinaa eebbisu. Asitti immoo viidiyoo kana dilbata darbeedha kan hin waraabe boqonnaan qaban ture. Silayyuu guyyaa hundayyuu boqonnaadha na bira galata gooftaa'e. Yaa ta'uti garuu guyyaa kana dilbata hiriyoota koo bira hin deemne manumaan ture. Hiriyaatii tokko faanaan viidiyoo haasa'aa ture jechuudha. Isheetti agarsiisaa jira. Ilaala taa'ee tanan buna dhugaa sitti haasa'aa jira. Laaliin jedhaani. Isheenis immoo eenyu yoo jettan kunoo intala bareedduu kana hiriyaa ta'uu baluudha. Hin beektu baay'een keessanii. Ishee faana viidiyoo haasa'aa turre. Maal jechaa akka hin jiru hin beeku asitti keessaa hin balleesse. Sagalee beekataman keessaa balleesse baay'ee qoosna waan ta'eef qoosaa keenya immoo namni hundi yoo dhaga'e gaarii miti. Asumaan koottaa buna dhugaan jedha. Inaasofna qaama asitti maal akka hin jechaanii jiru hin beeku. So akka saawwa keessan jira jechuudha asitti. Abbaan ta'e immoo viidiyoo na waraabaa jiru. Kanan isiniin jedha.
Bali hojii keenya adda sumaani. Asitti waan ta'e haasa'aa jiran yaadadha. Nan kolfee maal akkan kolfin beeku. Hundaafuu gibbiin keenya yeroo bonaa baay'ee bareedaa xiqqoo amma ganni seenuudhaaf yeroo gannaa ammoo qorraa. Kanan isiniin jedha waaqayyo sinaa eebbisu. Video ko like share godhaa yoo isinitti tole. Kana booddee immoo sagantaa dhaabbataadhaan akkan dhufu nan beeka. Asitti immoo taphachaa hin jira. Maanni taphni kun hin beektu miti. Narraan bareedu yeroo taphadhu. Asitti immoo taphachaa ture. Ispoortiidha jechuudha. Hin barbaachisa ispoortii yeroo tokko tokko. Ispoortii hojjechuu nan jaalladha. Kanaaf furdadhe immoo uqqadhe jedhure. Akka kana ture. Kana amma viidiyoon koo gara xumuraatti jira. Ammoo kubbaa miilaan taphachuu dhufe jechuudha. Nama viidiyoo na waraabachaa na bira jiru ture malee namni na wajjin taphatu hin turre jechuudha. Asitti immoo akkuma argitan kubbaan taphachaa jira. Kubbaa miilaa taphachuu badaa hin jaalladhu. Kubbaa saaphanaa garuu baay'een jaalladha jechuudha. Kan harkaa yeroon barattuu turetti dorgommii garaagaraa deemaa ture. Kubbaa saaphanaatiin kan miilas nan taphadha garuu badaa hin jaalladhu. Olii gadi fiiganii kubbaa ari'uu sana hin jaalladhu. Bara ta'e baluu yaadatta yoo ta'e baluu wajjiniin mana barumsaa garaagaraarraa wal dorgomuu dhufne. Mana barumsaa liitii maadoo fi liitii gullitirraa iddoo tokkotti taphni mana barumsaa garaagaraarraa dhufnee wal dorgomaa turre. Yaa ta'uutii garuu nuufi baluufaan kubbaa saaphanaa wal dorgomneetu immoone jechuudha. Waancaa nuti fudhate gaafa moonu baluutu yeroo sana baay'ee lola jaallatti akka amma sagaleen waaqayyoo gadi qabee kana miti. Isheen immoo fiigichas baay'ee dandeessi kubbaas taphachuu baay'ee dandeessi. Garuu maal godhu immoone jechuudha gaafa sana gaafa moonu baluu dubbii nutti kaastee ija nu keessaa baasudha kaate. Garuu isheen isuma mo'amassanii faarte garuu dubbii biraatiin kaaste jechuudha. Mata duree biraatiin beektu miti yeroo mo'amanii miira namatti dhaga'amu. Akka sana ture yaadatta miti baluu. Akkas ture waa'ee kubbaa yaadannaaniin kubbaa arginaan yaadadha jechuudha waa'ee taphichaa. Akka kana ture. Kanaaf yeroo tokko tokko hin barbaachisa waan ta'eef namoonni boqonnaa qabdanii yeroo hojii keessan xumurtanii gibbiin yoo jiraate gadi baay'atu wanta isinitti tolu qilleensa fufudhadha. Yeroo hunda mana keessatti sa'aatii 24 ji'a amma ji'aatti yoo dabarsine xiqqoo ishee sammuu keenyaaf gaarii miti jechuudha. Miidhamaa deemna waan ta'eef yeroo boqonnaa akkasii akka qabaattan sumaaniin isiniif dabarsaa jechuudha. Kanadha waaqayyo sinaa eebbisu. Kanammoo viidiyoon irra deebi'ee turre ilaaltanii turtanii. Kana booddee sagantaa dhaabbataadhaan isiniif hin dhufa. Namoonni immoo yeroo hunda karaa yuutuubii kootii na hordoftanii fi eessatti baddee samoona kanas arginee hin beeknu yuutuubiin keessi jalaa qorrimee jettanii na caala waa'ee yuutuubii kootii kan dhimmitan namoonni baay'een jirtu. Maaliif jennaan jalqaba yeroo seera guuttadhu namoonni baay'ee kana faana dadhabaa turtan bilbila keessan gubdanii sa'aatii 4,000 akka isin naa guuttan nan beeka. Kanaaf irratti hojjechuu qabda jettanii yeroo ani dagadhirri kana yaadachiistan hin jirtu. Ebeluu yoon jedhe jechuudha. Baadha isinuu maqaan keessan hin beektu jechuudha. Karaa WhatsApp ijoolleen baay'ee na dubbisanii. Irratti hojjedha suma dhugaa dhiisuudhaaf miti jechuudha. Amma kanatti dadhabeen dhiisu nan hojjedhan isiniin jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Viidiyoo biraatiin deebi'ee hagan dhufutti turtii gaarii qabaadha. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan qabatu. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan qabatu. Sichi yoo ulfinaaf eegamna addunyaa guutuurra naannofna. Sichi yoo ulfinaaf eegamna addunyaa guutuurra naannofna.